hadhaawe qofaaf kana. Warra kan nu barate. Warra hadhaawe qofaaf kanaa. Galatoomii. Thank you so much guys. Wallahi. Hedduu takkan isin galatoomfadha galatooma. Hadhaawaa jechuun nama gartee biyya Ameerikaa keessa dhufee Hadhaawamee walirra share godhi Zainabaa Hadhaawaa gaafa. irratti yeroo kan maqaa kan kee hadhaawaa kabaafatteef. maqaa kiyya kana wanni hadhaawaa irra baafadheef gaafa gartee Citizen irratti amma BBC irra na gaafatan isiniif hima. Hayyee. Garuu amma miidiyaa takkaan banachuu deema hadhaawaa. Miidiyaa takkaan banachuu deema gaafa miidiyaa san banadde. Irrattiin si afeera miidiyaa san gaafa banadde. Abshir gaafa san na gaafachuu dandeessa mirga qabda. Yaa siin gaafadde. Miidiyaa takkaan banadde. Gaara mul'ataa miidiyaa jeetiin banachuu deema. Wallahi banadhu support si goona banadhu. Gara mul'ata miidiyaa. Banadhu bareedaadhaati. Garuu immoo miidiyaa bantee karaa dhiibtoota rakkoo. Aboo Hamzaanuu baneemi Hamzaan Ibrahim. Hamza Ibrahim miidiyaa kam jooban? Dabbal show. Hamza Ibrahimi. Garra kenni banuu Hamza Ibrahim ka rapara Ethiopia kana mo. Warra burqaati bar. Hayya isaje kiyya qalbi ko wana jaiba tane. Me akka isaatti ram godhum beetu English. Burqa baratee bar gaafa isin Video narra isa badasa video narra isa fi Muhammad Gayaan gaddisu ta'u. Wallahi waan wal fitani yarra. Eenyu gara mul'ata. Hamza Ibrahim fi Muhammad Gayaan narra walitti namni. Eenyu gabbuuseen nama gabbuuseen olin Yo. I'm not a gifter wala I'm ban no banni tanamne kaisa qabu dibba sadi mo kanan kaisa qaba sannayu kennetin jir ban tetin jir long time badasa na be kan ega ture gifti kan no da Ture eega wallahi Deema kiyya booda deemu kana ne. Waa kan nooyi. Jaro jaani bardu jaro jaa. Gara mul'ata. Galatooma. Amma Hamza Ibrahim lagi meeni gaafa naafaan Ingiliffaa san barafa. giftaran turre ni dogoggora warri giftara jiru ni dogoggora warra naa ta'u kanumatti yani amma dhugaa dubbachuuf silaa keessa qabaadde yani amma viidiyoo baatee dabbaa keessa ni link kana gifti no problem sani warra akkasii san Ijoolleen naa darba memo. Wanda keessaan gammachuu keessaan ka'eelaa. warra akkasii sanii malee giftaran jaama akka malee na hubatan sanuma sirreessuuf hin jeena of kolcha jetti fufa. It's okay. Na of course jechuun maal jechuun isaa wallahi afaan Oromoo keessaa kan hin beeku. Naaf qabaa jechuudha. Hadhaawaa. Yaa naaf kolchaachuun excuse me jechuudha. Okay. Excuse you. Maren? Excuse me jechuun afaan Oromooti. Ana dura asii qaayee ture. Na dabarsii jechuun. Gadi wallahi. Wallahi. Egaa ana akkasumatti hin beeku. Me excuse me jechuun moo maal jettu like afaan hedduu akka hedduu jijjiirri wanna barachuu dandeessa. Na dura asii keessi tahaa yoo Afaan Oromoo bal'aa. yaa afaan Oromootti hedduu Maali yoo jedhu, naman maali? dhageenis maal jettee irra deebuu waa hedduu dhaboo. Yaa itti fayyadamne jechuudha. Excuse me jedhanii jechuudha. Irra deebi'ee jechuudha. Harka tokkoon jechuudha. Waan hin dhageen takka excuse me taan irra deebee amma Ammoo akka sirriitti akka itti fayyadamu akka hiika kan nutti dhiifama jechuudha. Google Translate gisee ilaalamte akkasuma na fakkaata. excuse me jechuun dhiifama jechuudha. Koppiliin godhamee dandeessa warra Dhiifama wajjin. Excuse me jechuun like namni takka no boo dhiifamaa miti hin beekan. Dhiifamaa miti excuse me jechuun. Excuse me jechuun nama tokko yeroo naa kenni jechuudha malee maal. Egaa dhiifamaa miti. Dubbisuudhaaf karaa polite way excuse me jettee Yeah. akkasitti. I think come back.
Eenyuun nama gad darbuu jira isaa? Laayifii buuteen isaa mee laali deebisime meetiroon qabu jira ona biraame. Yaasmiin Oromooti moo Yaasmiin Matame? Yaasmin taanii gabbee. Kamu mana cufi gifti naashar gamtu jee boyya Yaasmin. Yaasmin. Ayye. Anjalo shagee. Yasmin esa kutte ol deebisaa kaasa. Tarata ka video bana dhume Yasmin ol bayi. Ganda samalee. Amma xiqqishoo mana uwwisaa guys. Zainabaan dhuftu malee manni noowu abadan hin oowwuman Zainabaan dhuftu malee. Zainabaa bidure. Salaama Zainabaan dhufte amma kuma takkaan ulaala wallahi. Oy Zainabaan hin bitate. Zainabaan hin deebisaate. Yaa Zainabaa deebise. Sharti godhe mee sharti godhe iyyuu. ريفو عرفتني شارت تقولوا لي هي ما قاعد تسمعني بس قاعد تسمع حقك كلام حقك مو حقي afaan kaayiroon irraa dhiisaaga. Sirreetta isinis addunyaa wal faraqa. Guys, bakka manaan hin seenu dhabeetiin mana badhaasaa kana dhufa beektaa gisee hunda. Manuma kana manni itti raahaa godhan. Okay, maalirra raahaa godha gaama fidee? Haasoo maalirra raahaa godhu feetaati? Haasootti raanii godhan? Badhaasaan ni jira namni ni jira. Namni ni dhufa haasoo innis ni mi'aawa. Das jaa waan fanii dhageessa. Haasoo sukara qaba hame mi'aawa. Kan seeru dhabeeti mana badhaasaa inni itti hadhaawa. Wayii hadhaawaa numa aarsiti hadhaawa. Diimuroo dhawa waan jette san. Abdiin Himaa fudhadhee Oromoo garaa laaftee hojii qabnaa miti yoo yaadu hojii soqee. Bakka akkanuma qabaanaaf hojjumaan rakkoo qaba. Faates hojii qabnaa jechuudha. Yaa ta'u inni dhume isa itti qiriin. Deebiitiin jira. Yaa si dhufti ganti rafu jira maal kana ta'an hin beekne. Hi Jessica. Hi people. Cheers goone. Hey Jessica, welcome. Badhaasa yoo namni ol ba'u jiraate anna gabbuusi dalagaa irra waan jiruuf waan tonkeef. Okay, gaara mul'ata yeroo komiti. Jessica, eessaa dhufteeti? Asrii saraatee ka'u jiran asrii manatti hin saraanne. Hota oramte cheesichi naa wanteeni. Cheers goone isa jettame. Yeah, sorry. I'm very busy. Jimmy deemi jettan wata kana maan kennitan. Jimmy seenee bahee amma asrii saraatu jira. Jima seen hin jenne sila. Gifti fudhadhu si kan lalallee waa ulala. Gifti maal godhan sila. Maal fedhe dubate? Oh, Jima ka seenuun yaa.